dhugaa har'a wanti fokkataadhaa kanaan jiru. Maaliif yoo jettani namni nuti yookiin warra shamarraa ta'u dhiiras haa ta'u namni kamiyyuu kameeraa arabaa ofirraa eennamiti nuti mana keessatti. Garuu namni kameeraa keessa sana yoo nu agarte namni kameeraa ala kaa'eef waan nuti dalaynu yoo arge irra keessa keenya arga. Garuu nuti kameeraa jira obbeenaan of eegganna. Wanni hamaan badaan fokkataan akka bilbila keenyaa tokko immoo hin jiru. Nuti garuu waan takka quban qabnu. Bilbila keenya suuraa nuti kaanu video nuti waraabnu gaalaar keessa waan keewwannuu fi waan keessa seennu amma isin nama duraa dhoskitan gaalaar keessa miti waa nama duraa dhoskitan miti garuu namni biraa argaara suuraalee garaa garaa walii erginu jechuun suuraa kana sana jedheeni moo masalan yeroo amma duraan darbe amma faashinii isaa jira namni qullaa walii ergaa turan ijoolleen saaxilamaa Facebook irra bahaa ture waan isin Google irratti ilaaltan waan isin YouTube irratti ilaaltan waan fokkataa waan gaarii haa ta'u eenyuun akka ilaaltan waan fedhe yoo ta'e wanni isin bilbila keessan irratti dalagaattan sagalee isin namaa qabdanuu fi wannumti guutummaatti bilbila keessan irratti daladdan walaa imo walaa WhatsApp wanni cufti bilbiluma keessan namaa wali barreessite cufataa Google isa jaraala garuu nuti kana quba qabna dhugaa quban qabna an edduun jibbe bilbila kana fokkataan akka bilbila kanaan jiru warri Google irra hamaan irra badaan akka warra Google kun hin jiru. Warri Google banaa waa hunda godhaniiti achi waraabaaran har'a ammoo jalqaba irratti akkasiin cufattan isin agarsiisetan gara boodaa irratti mee waan isin duraan dabarsan achi keessa galtanii ilaaltani. Maaliif waan hunda osoo hin taane waan amma yeroo osoo viidiyoo kiyya laaliniin dura bakka seente meseenjera moo gaalaari moo feesbuuka seente sanuma qofa irratti agarta waan darbeef hirrifatinaa isa ganaa ammoo ofirraa cufattu. Waan kana agartan natti nargine natti fakkaata namni kamuu waan kana namni cuftu yoo ofirraa cufadhaati hiriyoota keessan kamiyyuu sheer godha wanni kun waan hamaa fi fokkataadha nagaan naa jiraata. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota barnoota ammas barnoota. Aabii fokkataa kan irratti fe'anii callisanii ijaan olaalaa jirani ifasiniif ta'a. Waan nuti hojjennu hunda ilaalaaran kanaafuu obbolaa keessan kamiyyuu dabarsaa wanna kana koppii godhaati bakka sheeridhaa koppii godhaa obbolaa keessan cufaa yoo dabarsaa wanna kana waan akkam fokkataa kana mee isin agarsiisa dhugaa mee jalqaba akka isin ofirraa cufattan isin agarsiisa asirra wagga dhuftanii keessan akkanatti jiraatee hin beeku malee namoota tokko barreeffama kana hin beekan natti fakkaata anis waan hubadhe irraan qaba. Linkii ani kaa'u linkii ani maxxansu linkii telegiraamaa irratti linkii man fedhe maxxansu hin arganu nagaafatan koomentii jalatti garuu barreeffama barreessanii nagaafatan hin arganu waan ta'e addan baafanne namni kamiyyuu waan barsiisee dabarfadhe hedduu wayina arga beektanii yaani namaaf galuu diduu miti yoo isinii galuu dide nuun galle jechuun sirriidha namaaf galuu diduu danda'a bas linkii an maxxanse hin argu namtu akka maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa kanaafuu kunoo kiroomiin isa walakkaa kana jechuudha. Kiroomiin isa geengoo buraa burree qabu kana bakka xiyyeetti isinii qabe kana hubadhaa namni kamiyyuu namni bilbila kana fayyadamuu hin beekne kamiyyuu jechuudha hubadhaa. Sana booda akkas keessa galtanii waggaa tokkoof obsaan eeggattanii haala shabakaa keessaniitiin fida ariitiidhaan kiyya amma suutumaan hafidu. Maaliif an suutumaan yoo isin barsiisanii tola yoo yeroon danda'ame cufa isaa isin agarsiisa yeroo dadhabe immoo akkaataa hin cufattan qofaan agarsiisa viidiyoo dheeraas namni ilaaluu hin fedhu. Waggaa akkanatti isinii dhufe amma kanatti fuula isinii fideera miti akkanatti isinii fideera miti tuqaa sadii siigaara an xiyyeetti isinii qabe kana siigaama harka mirgaa kana isii akkasuma xuxxanii dhaabattan ammoo dhaabattan xiqqoo sana booda akkasuutumaan gadi buutanii bakka kompiiteraa kana dabarfattanii asirratti wanni isin hubachuu qabdanu bilbila keessa yoo akka kompiiteraa godhachuu jettanii isii kana raayitii asumaan isin agarsiisame raayitii akkanatti gootanii fakkeenyaaf kompiiteera jechuun akkana bal'isuu fi walitti deebisuu isii kana jechuudha yoo akkanatti raayitii gootanii kana keessaa waan fedhe guddiftanii ilaaluu achi xiqqeessanii harkaan ofitti harkiftanii ilaaluu dandeessanii mee fakkeenyaaf kompiiteraa godhee isin agarsiisu amma raayitiitti godheera miti sana booda gabbuutanii bakka siitingii kana argattanii miti mallattoo siitingii kana jechuudha bakka kompiiteraa kana galjalee mallattoo siitingii kana akkana rukuttanii isinii galee waggaa akkanatti dhuftanii suutumaan akkana ol harkiftanii akkas ol harkiftanii ifasini ta'a namoota tokko hin galuufan jedhee bakka siitingii jettu dakaa ol tokko lama sadii afur dakaa ol gara shanaffaarra jirti jechuudha dakaa ol shanaffaarra jirti siitingii yookaan mallattoo siitingii walitti kunoo isii kana akeekkadhaa siitingii jettu kana akeekkadhaa waggaa tokkoof akka cuqaaftani gadi rukuttan jechuudha namni kamiyyuu beekuu qaba inni fokkataan asii gala amma
lookishinni keenya banaadha wanna inni jiru hunda argaar namni ifa isin amma lookishinni keenya ta'ee kaameeraan sagalee nuti waraabnu wanni nuti fayyadamnu cuftisa kun asirratti sajjalataaraan jarri asitti sajjalataaraan kun asitti waan hundaa yoo sajjalataaraan jarri garuu bakki inni geessu immoo asii miti kanaafuu mee bakka lookishin jettu bakka isi anxiyyatti qabee kan haatu innome banaadha moo banaa miti kunoo banaa jira jechuudha anamma isin agarsiisuu dheem banee wanni bakki nuti dhanne hunda saalaalaan jarri bakka nuti deemne cufasa kanaafuu isin akkana cuftanii adii gootan akkanatti duuba deebiname isa fokkataan hin agarsiisu mee kaameeraa kana dhabu kun kaameeraa fi viidiyoo waraaba kaameeraa nuti suuraa kaane waan nuti hojjenne waan cufasa isa kanatu beeka jechuudha isa kana wanti viidiyoo nuti hojjenne waan viidiyoo nuti waraabne namaa ergine waan nuti suuraa fokkataa gaarii jaalallee ofiitii shamarran keenya faaga yeroo duraa suuraa qullaa walii ergaa turanii kun rakkoo guddaadha kanaaf amantaa islaamaa keessattis ta'ee kan bakka mitti tokko dhorkamaa ture bilbiluma kana waan hin taane jaartaaf jaartiin haasa walitti erguun yaani dhorkamaa ture kana sana isinitti himuwan kanaafuu isa kana akkanatti ofirraa gootan mi'aasaa dheeressuu osoo hin taane amma kaameeraan cufameera bakka sagalee kana hoo mee bakka mikrafoonii haa xunname kunoo bakka sagalee bakka qaddaatu mallattoo kan isiin kunoo waan nuti sagalee naasofnu waan nu qabnu beekaa tokko lamaa miti waatsaappii telegiraam wama sagaleen bilbila keenyatti dubbatamaa oolu kan namaa ta'u keenya ta'u kunoo waan bilbila kanatti dubbatamu kanatti wara akkanatti cufanna ofirraa keddaanee jirra kana rakkoo hin qabu kana akkanatti ofirraa cufattanii kanas inni fokkataan kanuma jechuudha mee wanta kan isin agarsiisame asirratti bilook ta'eera moo hin taane asirratti bakka bilookii asirratti bilook ta'e jira jechuudha ankoo duraan hidhamee jira waan ta'ennaan isa gadii kana irra yoon kodhes rakkoo hin qabu kiyya bilook godhame ta'e jechuudha kanaafuu kanatti irraa bilook ta'e jira jechuudha isinii galee wanni hundiyyuu irraa bilook ta'e yeroo ol gaara immoo kaatanii hundaafuu asuma irratti kaatanii mee gama biraatti dabarfanname obboleewwan kan biraa rakkoon qabu isa kaameeraatiif lookishina kana isa sagalee kana irraa cufatan maaliif jaalalleen keessan nam tokko yoo iimeeyil keessan kenni iimeeyil kee sin fattashadhaa jedhe yaani sin waliin waan hundatti waliin fayyadamnaa jedhe iimeeyil keessan fuudhe waan isin dabarsan hunda laaluu danda'a kun fokkataadha mee gama biraatti dabarfanna obboleewwan isin agarsiisuu dhiyeessuus wanti kun faayidaa isiniif hin qabu waan ofirraa cufadhaa waan ta'e jennaan isuma kana ofirraa cufadhaa kutaa biraa keessatti na eegadhaa akkataa waan dabarsan ilaaluudhaaf sun akkuma bashannanaatti ilaaluu waan ta'eef jennaan kanaafuu mee ammas irra deebi'ee isin agarsiisaa namoota hin galleef as google kiroomii keessa seentanii tuqaa sadi tuxxanii siitingii tuxxanii sana booda akkana argiftanii seet siitingii isin dagatinaa bakka biraan seenaa sana booda kaameeraa bakka jedhu inni waan isa kana kana ofirraa cuftanii lookishina kana ofirraa cuftanii bakka sagalee kana ofirraa cuftanii sana booda bilbila keessan yoo jaalallee keessanitti kennitanis rakkoon qabu jechuudha egaa obboleewwan kiyya barumsi keenya har'aa kana fakkaata kutaa ittaan keetti immoo waan isin hojjettan waan dabarsisan hunda isin agarsiisa suni waan rakkoon qabneef ilaaluu waan ta'e jennaan isa kana waan ofirraa cufattan nagaannaa jiraadha YouTube channel warra haaraa taatan subscribe godhaa namaafillee waan kana share godhaa copy godhaati linkii Facebook bakka hundatti maxxansaa